fakkaatan garuu dhugaa hin haasa'u. Tii jedhee akka nama boo'u ta'a cufaa biraa ba'a bilbilaa silkii cufataa bahaa miira keessa seenaa aarinnaan jedha abshir naan jedha an dammoo dhimma takka hin qabu beekaa kana keessatti isin bohaarsuuf malee. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaade warri nu arrabsitanillee warri nu faarsitanillee warri biqiltuu arrabsitanillee warri isii faarsitanillee hundi keessanuu galatoomaa. Amma daalee dhugaa dubbachuu fi aartiin kun baay'ee Oromoo biratti hin beekamne ammallee Oromoon kun rakkoon isaa maayini waa'ee isaarraa waa'ee namaa kana yaada. Dhimma nama dhuunfaa amma waa'een keenya atumaaniif biiftuun kun dhugaa wallolu. Nuti ni qoosne malee takka keessaa waa takka jecha badaa takka waliin jennee beeknu waan isin irratti hojjetan keessaa walitti erginee fa'i kolfina jechuudha. Dhugaa rabbiitii bara. Takka waan badaa waliin jennee beeknu ammoo utuma wanni kun dhugaa ta'e aniif isii wallalle dhimmi keenya kun dhimma nama dhuunfaati malee dhimma gandaallee miti dhimma sabaanillee miti. Maalumaaf nama gandummaadha jettaniiti dhimma nama dhuunfaa keessa galtanii nama arrabsitan gaaffii natti ta'a wallaahi. Amma aniif isiin asirratti wallolleetuma maal jennee nam tokko dhufee nu araarsuu danda'a boru walitti araaramuu dandeenya utuu dhugaa ta'eyyuu. Isinoo eenyu isin araarsamee Oromoo? Eenyu isin araarsa? Nun beektan amma namni gariin irra caaliinsaa dhugaa dubbachuuf namni si faarsee ana arrabsaa ture nama si beeku miti. Namni ana faarsee si arrabsaa ture nama na beeku miti nama hin beeku miti bara. Rakkoon isaa sababuma gandi keenya adda adda ta'eef gandummaan kun nama keessatti dagaagee jira. Akkamitti akka waan kana balleessuu dandeenyullee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Anama waan kana irratti diraamaa wayii osoo hojjennee nu danda'amee naan dasna jedha. Dhugaa goonee osoo waan kana fi kana waan tokkoomsu wayii. Koo jira bilbilanirra bilbilanii. Dhugaa goonee osoo waan kana dhugoomsineetii barbareeda gandummaa nama uummata mataa nyaatee Harargee farsii wal fixxii Jimmaa farsii wal fixxii Walloo bichaan beeku garuu kutaa hundinuu waluma arrabsa wal fixa. Gin osoo akkana nu dammaramaa deemnee atarsii dhaxxee Jimma naqee meeksii taanee bar giddittuu dhaabata gandummaan kun. Suuraa yakkaaniin dhugoomsitanuu biraazarii hojii waan sana. Obbolee amma fakkeenyaaf bar dura nu akkas jennee malee aniif inni obbolaadha obbola jennee jalqabne ammoo namoota obbola itti jalqabdee jaarsa koo jettiin ulfaata sii galtee. Rakkoon qabu inni isa obbolummaadhaan walitti dhiyaatantu caala maaliif jennaan waa'ee bakka obbolaa ni gaafa obbolaa yookiin hiriyaattee namni akka dhiyaattu wal hubataa deemte sirriitti nam tokko gaafa jaalallee kuwattee akkuma jalqabaa dhufteen jaalalummaan itti seentee jireenya isaa hunda sin barsiisu jireenya kee hunda hin barsiistu. Ni sodaatame yeroo sodaasitu uumama garuu nam takka obboleessa koo jettee gaafatti dhiyaatte yookiin hiriyaa koo jettee gaafatti dhiyaatte jira miti bakka wal hubataa deemtu jechuudha waan keessa walitti dubbata. An dhugaa dubbachuuf osoo dhugoomsitanii dasna jedha. Gaafa sana miizee nan ta'a dhufee jechuudha. Rakkoon qabu miti miizummaan koo. Miizee kamii qaffa ta'uu yaalte yaada. Miizee jalqaba. Si'i tana inuma hin amanu. Ana malee si amanaa hin jiru. Gaafa san gaafa qaama wal bira geenye na amanta rakkoon qabu amma fuulleetti waan shakkiteef amma bakka dhugaa dubbachuuf amma Jimma galtee dasna jedha. Shukran achuma taayitii waan na deeggari malee miizummaa kan keetii miti sargi maayyoo dhuftu hin fedhu. Ndaa'uma anatu achi gaafa inni dhufu anatu Saawudii deemee Saawudiidha Dubaayii keessaayyuu obboleessa koo waan ta'eef xiyyaara takkaan dhufna wal faana ta'anii. Ati xiyyaara isaati moo xiyyaarra adda jira ka Suudii Dubaayii geessu maal jechuudha awwala dhayxuuf maaltu akka taa'amee dhufaaru maaliif beekaa na bifti soorii hin danda'u. No jechuun ani asiillee hajjii dhaquu waan hin fedhuuf dhaqee isa waliin taanee hajjaanee obboleessa koo waan ta'eef rakkoon qabu obboleessa waliin hajja'uun waliin hajjaanee isaa booddee bakka xiyyaara takka qabannee gara Dubaayii dhufna. Sargii keessan haala ajaa'ibaatiin isinii goona. Yaadde kanaaf baay'ee galatoomne garuu ka deemtee naaf iddoo miti asitti waa simattuu hin eeyyamu bataam soorii.
jechuun rakkoo hin qabu. Obbolaa yeroo tokko tokko mana tokko keessa isin jiraatu waan ta'eef isin yeroo Dubaay dhufe yeroo baay'ee isin biran turu yeroodhuma muraasaaf. Galatoom ulfaadhu. Baay'ee nu yaaddaan beekaa ulfaadhu. Oma biraatiin waliin taanu tana yoo dhiiste wayyaa. Oma biraatiin walii taana dhiise. Wanti kana caaleen jiru kaan amma dhugaa dubbachuu fi amma jimmaan isin galchutti dhiisaa deebi'an dubbatu. Anuun galaa dhiise. Giddiin qabaatiin anuun galaa dhiise. Ati. Rakkoo hin qabu bakka amma yookiin iddoo wal jijjiirra fa'i ta'uu malaan beekamu. Iddoo akkam? Jechuun ati jimma galchee ofii arsii dhaquu danda'a waan ta'eef hin beekamu waan jiru. Laazim. Duraati galuu qabda. Lakki dura isinuma dura obboleessa kiyyaan qofa fuusisuu qaba. Achii ka'ee inni na kennata. Inshaallah na bashuuf. Hinaaffaa dhiisee jira ammoo. Wayya jimmaa koo. Naafa ani gidee sana garuu namni caalaan tana deeggare immoo si deeggare kan naan galle bara. Ijoolleen jimmaa guutumaan guutuu si deeggarti. Ijoollee arsii gimmaashni na arrabsite gimmaashni na deeggarte. Ijoolleen jimmaallee baay'inni isaanii na deeggaru. Baay'ee gadi deeggaran warra dhukkeen irraa kaasaa turanii anchi ati dura akkasii miti amma maal taate waa bultii namaa dhiidda bultii namaa keessaa hattuu daasana hanqifamuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf dhiifamuu hin qaba. Baay'ee natti fakkeessitan hattuu nagootan deemtanii. Ijoolleen keenya ijoolleen arsiidha. Na jibbanii miti beekii kana arrabsanii yookaan kakasii waliin qarabbaraniif. Akkamitti arsii keessaa baatiidha. Jechuun dhugaa dubbachuuf waan kana osoo hin himin duuchaadhumaan dhiisnee akkasumatti xaxxinee dhiisuu dandeenya ture bara. Waan kana wanti nuti isinitti himnee fi akka isin shakkii fixattaniidhaaf of keessa. Amma namoonni waa'ee naan xawalwaalee naan jedhanii hattuu jaarsa namaa naan jedhanii. Nuti kaayyoon keenya waluma guddisuu waliin guddachuu malee hammeenya walii hin qabnu. Obbolummaa Oromummaa, obbolummaa Islaamummaa walii qabna, wal jaallanna, wal kabajna. Walumaa taphachaa, wal bohaarsaa waliin guddanne isiniin jedhu asirratti. Akkasitti nuuf hubadhaa isiniin jechuu barbaada inni wayi gara biraatti nu fudhatina. Maaliif ammayyuu akkasiin immoo duuchaa dhiisne duuchaadhuma jechuudha. Dhiisnee waan kana cal'isnee uummanni Oromoo hin dhaabbatu. Maqaan anarra kaa'amelleen, maqaan Dr. Biiftuu irra kaa'amelleen, maqaan qorataa irra kaa'amelleen, maqaan maammee irra kaa'amelleen akkuma sanaan deema jechuudha. Nin beekaa wanti akka akka bade deebisanii sirreessuun ni ulfaata. Ayinoo kana sirriitti hin beeka jechuudha. Garuu yoo waan kana sirreessuudhaaf baanee dubbachuun irratti dirqama. Nama dhugaa dubbachuuf waan sanan dhugaa se'ee namni gurguddaan nama hedduu dhufee keessaa na gaafataa ture. Warra na gaafatan tokko itti himaan ture jechuudha. Wanni kun akka dhugaa hin taane akka qoosaadhaaf ta'ee nama natti dhihaatan faamilii koo dabalatee jechuudha. Haa ta'u garuu taatee kanarraa kan ka'e Faazarii kiyyatti himeen jira. Wanti kun waan akkasii dandeettii koo gabbifachuuf irratti na deeggartamoo nan deeggartuu jennaan waan si amanuuf rakkoo hin qabu naan jedhee ture. Isinii galee akkas erginii naan jedhee waan sanatti hime seene jechuudha. Waa'ee walaloo sanas biraankii ammas jechuudha. Garuu waan asirratti dubbannee gagadhiisuudhaan tokko dhugaa dubbachuu fi yeroo asirra teessee dubbatu waa sitti fakkaatu bara. Ergi dubbattee isa namni waraabee gagadhiisee kana ilaaltee gaafii sitti taa'anuma dubbate jettee.
kaaseta warri yuutuubaraa kun immoo